Osoo biyya ta'een caccabameen laala biyyee nyaata biyyee dhakaa nyaata dhakaa namni dhakaa akkana nyaata ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu har'a waan ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufee waan na ajaa'ibsiisee fi waan na aarsisee waan dinqisiisee jechuudha mageen waan isin gootu namni garaa qaba jedhee waan arge godha namni garaa qaba inumaa waan akkana dhiisa waan akkana raawwate jedha isiin ammoo rabbi isinitti ergi waan kun makiinaan kuntaalatti akka waan fiddeetti nyaataa jirtuuti wanti isin nyaattu biyyeedha biyyee sanuu ka biyya keenyaa jiituu san osoo ta'e maal qaba biyya keenyaa san bar osoo ta'e qoteeti qooy ajaa'iba biyya keenyaa san osoo ta'e rakkoon qabu homaa rakkinaan qabu qotee aanu qotee hanga meetira 10tu gadi qotee achi keessa biyyee jiituu ooyituu fidee fi dhufuu danda'a fiiduu fi danda'a osoo biyya jiraadhe biyya kana dhakaa fi ashawaadha malee kudhanitti qotee dhumarra biyyee bareedduu fi qulqulluu si fuudhuu danda'a sila garuu kan isiin asitti maallaqaan bittee nyaatu sanuma ka bittu eessarra beetanii Sudaan irraa bitti bara maallaqaan Sudaan biyya kana gurgura maallaqaan Oromoonis ni gurgurti garuu ka fidu walumaa galatti Sudaan akkasii yaa Sudaanii fidaa biyya kana garuu Oromoonis Sudaan irraa baay'inaan fuuteeti gurgurti dukkaanatti jechuudha bar biyyee yoo jedhe dhakaadhaa bar biyyee miti yoo nama dhadhee nama ajjeesa nama kan akka ta'uunti isaa laala mee kun amma biyyee jettee kana nyaatti bar dhakaadhaa mee maaliin isinitti agarsiisa soo dhakaa ta'uu isaa qooye kunoo sa'aatii makiyyaa irratti isinitti agarsiisa ilaala osoo biyyee ta'een caccabameen laala dhakaa nyaatti dhakaa biyyee jettee jechuudha bar ammaa miti osoo garan qabaasni nyaatame bar moo ani maaliin nafeechiseen silaafuu sa'aatii kana hin jiru yoo muudina qabachuu feete malee biyyee jettee silaafuu amma bar yeroo akkasitti nama feesisu amaara hin jedhan sun bira dabree jira qooye barsiisaatti jiraami hin kennu kunoo ilaala hedduu qabdii bar peestaalan qabattee bira teetti akka nuti jimaa namni jimaa qamuutti biyya biraa kan jiru jimaa gogaa akkana peestaala akkana kanatti qabatee akkanatti taa'ee hiiqama akkasitti isiin dhagaa fuutee qamaati nu akkanatti laala mee kana rabbi isinitti argisiisu mee namni waan akkana nyaata maal dhoytisa ajaa'iba garuu akkam jedhamee afaanitti yeroo nyaatu hin qammasu waan kana akkam jedhatti akkam jedha garuu das jetti das jetti kana duraas gisee tokko akkanatti qammasee ilaalee jira wanti isaa na jibbisiisee afaan gattu argeetii maali jedhee tumaan laalumaa fi ammasii qo'ee maalinni wanti isaa maal nama fayyada jedhee maali wanti seensiin namaaf kennu jedheetiin laaluu barbaade fokkotaadha wanti shamaa waan akkanaa namni ilaala akkatti nyaattu bara ammasitti mi'aayaa yeroo nyaattu kan mee isin keessaa namni biyyee nyaatu jira biyyee kan nyaatu fakkeenya namni biyyee jiru nyaachuu danda'a girgiddaa irraa fa'aa kan nyaatu biyyeetti argeetii jira biyyeen biyyatee nyaasoma garuu kun yaani yoo laalu kun naam taane nyaachuu ammas dhiisigaa kana hunda nyaattee fixxee ajaa'iba mee hase mee qoy dhiisime nyaanni deebi'uun ta'u mee maal akkami jechuun as keessa namni biyyee nyaatee hin dhabamu asilleen ka biyya kanas jirus kan ulaalaa jiru hin dhabamu yookaan biyya Arabiyaa biraa ka biyyeen itti dhaqu kanaaf mee namni nyaatan isin koomantii irratti barreessaa mee ati yeroo nyaatte kana waan akkamiitu sitti dhagahamee akkam sitti jedha biyyeen kun das jedha akkanumaan ayyee namni dhalaa hundumatu yeroo garaa qabdu waan akkana kana si keessa biyyee kana jette maalittiin beekamaa ani nama hedduu arge afar amaaranya afar amxaalኝ jedhanii ka boolla qochisan hedduu argee jira biyya kanatti Bene ganna magara ka buka biyyee barbaadu. Eshi ati yoo garawaan qabdu kana duras gaafataa turte biyyee. Garawaan qabdu ati si feesee fidi sinjele garaa. Wallahi waan dhagaya garaadha waan qabdu ulfa waan taateef fidi seen biyyee mee amma waan beeka osoo jiru wanti nyaatamu garaan isii wanti isii biyyee isii yaadachisa. Ati dengedda waan gati qalali laaladdu nanu jenne sani. Waan gati qaali kana
nafees injini waan gati rakishaa kana laalatu jeen sanif biyyee bitadhe naan jedha jirti amma kuni waan hin fakkaanne sanif biyyee bitanne garuu kana booda nyaachuun qabu kanaan dura koomantii jalatti namni waan jedhee jira abdi biyyeen kuni badaadha wanta kana akka nyaanne dhoorgii rakkoo garaa qabdi waan ta'eef yookaan ilmoo ishirratti yookaan ishirratti waan tokko fiduu danda'a yeroo kanatti yeroo garaa qabdu kanatti akka nyaannee naan jedhe namni koomantii asuma jalatti jechuudha nama koomantii bareessee koomantii san dubbiseetti jira kanaafuu anis itti himee jira yeroo san akkana jaanii dhiisi biyyee kana nyaatiin hin jenne yaadadhu jette bar jedheetii irraa dhorgee ture amma kunoo bittee naa dhufte jechuudha nyaachuu jalqabde teessee. Akkami jirtanis ni silaana mee akkuma isin jedhe waan mee akkami biyyee yoo nyaatu maal inni faayidaan isaa yookaan maal dubbadhu mee hase si dhageeffatu jiran maaltu beekama si dhageeffatu jira jee nagaa keetti fuufi faayidaan biyyee maal viitaamina maali qabdi nagaa keetti mee bara viitaamina isiin qabdu sanuu mee maalii ka jedhu situ beekaa mee isintu warri nyaatu beekaa bara maaltu beekama nyaachuu malee lafeessitu ma nyaachuu jira maaliif jirtanis nagaa qabdan isin jechaa ana laata isaanii akka tokko ni jijjiiraa barsamoota haga garaa qabdu takka wayi mageen akka duraaniiti miti fokkatte kanaan gatte jirti beeta koomantii jalatti argeeti jechuudha koomantii dubbiseeti dhalaa na fakkaate waan garaa qabduuf san namni akkasii namni sa'aatii kana yeroo sa'aatiin ga'ee kanatti akkasuma achi booda aqwaamisii ka duraaniiti deebitii jechuudha erga deettee booda kun beekamaadha garuu akka isiin gattisanii miti ammas bareedduma saniiti kunoo of laalii meeshaatti mul'ata bara akkam bareedu sirriitti fi bahaa akkan harka dhibba si caalaa deebi'u ajaa'iba laalagaa sanniin beekaati alaa kulli haala namni hedduun tokko waan gaafachuu turtanii maal koomantii yeroo hedduu biyyan dubbisu argizinnaan akkamii maal si gootee nuti warran harkiniif maal himtaa argizinnaa immoo garaa ulfamoo argizinnaadha argizinnaaf ulfa addadda argizinnaan afaan amaariffaati isaan kasi gaafatan afaan amaariffaati moo afaan oromootiin afaan maaliitiin na gaafattasa afaanumatti haasa'aa jirtu kana ulfa yookaan garaa godhachuun akkamii maalii kan jedhee si gaafatan ishee deebisime ayyee ati fitiifi ulfaayuun itti fufee addasi dhaabee jala balleessi hoo waan si gaafatan sun kan yala waddee ammaan tana mi'eessaan deebiin badduutti fufe saniifuu akkamsi godhu jira nuti warran harkiniif maal himtaa akkana naan jettanii mee nuuf himii waan ati taatee jirtu faayoo jiraate nuuf himii warra jettanii jira akittiin ulfaayina cirraash ani lama faayoo kana mooda yaadaa jira cirraash isaaniin ulfaayina jettee akittiin ulfaayina ahaa ilmoo osoo argatin haa ta'anii osoo ilma fedhanii la hagaa waan barbaadan san fixattanitti ilmoo fittiin ulfaayina shamarran teenya gorsa ishiin dhagayinaa yeroodhaan dafanii ilmoo argachuudha isin akka isii jette san taatanii umriin ni deemaa gaafa sammoo dhala dhaabuu jira yeroo ammaa kana dafanii dhala dhaabaa jiranii yeroo maal umrii 45 qabdanii maal yeroo dheeraa qabda waan ta'eef jecha 45 dheeraadha bar ilma fiigaa bara atu amma dhalatti 47 amma waggaa 47 faayiiti 47 ulfaayina saniifuu akkas jettanii na gaafattanii akkamsi godhu jira nuti warra ulfaa'uu barbaadu kanaaf maal himtaa naan jettanii ilmoon taataa gabdiifittiin ulfaa'inaa an kanneen isinin jiru haga bashannantanii waa hunda quuftanii keessaa baatanitti ifittiin ulfaa'inaa ilmoo gisee ilmoo dhaluudhaaf wanti jette ammas namni hedduun dhaliinsa dhala horiif jaammalee namaan hin jeenaadhaan naannoo jechuu jira dhaluun namaafis ta'e horiifis ta'e numa dhalanii milachuutu garaagarummaa tokko qabu hundinuu an akka mataa kiyyaatti akkasittiin fudhadha deessee dhaltee horiinis dhalee numa dhala akkuma ilma nama dhala namninis numa dhala dhaliinsi dhalumadha yaani garaagarummaan kun ilma namaatii kun
horiidha. Inuma ilmi namaa ifi beeka horii santu garaa nama nyaataa'u. Alaa kulli haala namni akkana hin jeenaadha dandeesse jechuus inuma danda'a. Kan inni hedduu akka itti beeku dhalte dhala jechuudha. Akkasumatti akkuma beeksisutti fufetti rakkoon qabu sun. Ilaa akkuma wanti jalatti waan harkee hin Yaa ni jedhan namni hedduun ni beeka. Karayuu dhalte hin ati akkuma jee sitti afaan toletti. Oromoo sirrii. Anuu dhalte jechuu jalqabee jedhe sirra baradhee. Isin dhiisaati anuu maaluu jechuudha. Saniifuu kan inni isin jiru ifitti hin dhalina haga waa hunda quuftanii ilmoo barbaannettanitti wanti jettanitti ifitti hin dhalina. Ilmoo mas'uulummaa guddoo qabdi guddoo yaani haadha ta'uu. Amma akkasumas bashannaniin ilmoo ofitti wanti jettee jechuudha. Kana isaan gorsaa jirta. Osoo hin quufin. Umrii hangaar akkanatti quuftee bashannantee laayifii agartee siin ga'u kana booda maal goota? Kana booda laayifii barbaadu san ilmootee wajjin. Waan ilmoo wajjin akkasii goonaaf naaf mijeetu yaade naangeen. Alaa kulli haala ilmoo waan bareedduudha. Haatiin isin jechuun jira. Laayifii bashannanii quufne yoo jettan yeroo haalli isin mijaa'e ilmoo teessa wajjin bashannanu ilmoo teessan qabattanii abbaa manaa keessan qabattanii wajjin bashannanu yoo abbaa manaa keessatti tolle ilmoo teessan wajjin akka feetanitti fataa jettanii maachoo irratti uffatanii shamarran keenya jechuudha. Akkasii bashannanu laayifii keessan dabarsu yeroo bakkee garagaraatti wachuu dandeessan. Ka isin jalqaba jettisan hin fudhatinaa. Forget ka amma laayifii hojii dabarsu wayi uffata maachoo irratti uffachuu qofa. Jechuun barsanuma bar laayifiin ati amma hiriyaa fi keetii wajjin maachi uffattee hiriyaa ta'e wajjin jechuudha. Bashannantaami maachi hiriyaa ta'e wajjin uffattee bakka gara garaa deemtee bashannansan ilmoo ta'e wajjin godhuu dandeessaa jechuudha. Kanuma bar. Kontiin. Maali gaafa dhugaadha bar waa balleessu jira. Maaliif ka laayifii bashannanuun isin jettu waan biraan jiru bar. Wayi meerkurii naasaa irra deemtee bashannantaa. Laa nuti hiriyaan uffata maachoo irratti uffannee adeemnuuf wayii jedha. Ni jira sunis wanti jechuun dhabuu danda'a. Iddoo garagaraatti bakka hedduutti hiriyoonni jaalala irraa kan ka'e dhalaa miti dhiirru jechuudha. Anu jaalala irraa kan ka'e waan walitti dhiyaataniif akkasii beekaman illaa wanti isaanii jechuudha. Dhiiraaf dhiirru jechuudha kan dhalaaf dhalaa isii walitti wanta jaalatu. Suni kabee namni as jalatti argu ni jira kan hiriyaa ofii wajjin walitti maal uffatanii bashannananii laayifii fi dabarsan. Akkanaami yoo deemuun bareessin naaf himaa koomantii jalatti. Akkasii miti. Alaa kulli haala wanni hundinuu as jetti. Warri dhaluu barbaadanis dhalaadhaan isiniin jaa. Warri ilmoo barbaadanis rabbii isiniif haa hannuun isiniin jaa. Namni hedduun ammoo maal jaanni beektaa du'aayinaa godhee maggee. Du'aayitanii qabalamti. Ilmoo dhaluun barbaada du'aayinaa godhee jechuudha. Rabbii ilmoo ati barbaaddu san takka ati barbaaddu rabbi si haa hannuun jaa. Kudhan naafaa kennu anaafis. Ishii irraa son ta'e tabiraa afur jaartii afur sadiitti dabaladha afran irraa walitti kudha ilmaayyuu 20 naafaa kennu. Itti fufi du'aayii isaa du'aayii ta'e. Baddee jirti halaas. Du'aayii ta'e. Hayyee ishii kabiraan fuudhutti fufi. Baddee jirti. Hin fuudhuu kabiraas malee. Alaa kulli haala akkasii lisnichaa akka biraa wallaayii ulfii. Yoo namni si biraan jiraanne hedduu takka ulfaata. Ani osoo inni na bira jiraachuu baate silaa hedduu takka ulfaata ture. Gadhiisi rifeensa kiyya. Halkanii guyyaa si jala deddeemee waan. Osoo inni jiraachuu baate hedduu takka natti ulfaata ture. Ani garaa godhadhee haa deemu malee ilmoon garaa keessaa jiraattu malee waan inni garaa qabu na fakkaata. Maggee nyaaddu, maggee dawaa dhugii, maggee akkas ta'ii edda. Dirqama gaa. Ishii waa takka nama warraa wanti qabu miti dawaa vaayitaaminii jedhanii maalii kennaniif inumaan fayyadamtu. Giddiin obaasa. Ani irraanfannaan ishee irraanfatte hin jiru. Wala nyaata nyaachuu hin danda'an. Nyaatas dillas mara wanti. Nyaatas nyaatu kunoo fuullisii akka huqqatti xiqqoo beeksisnu ol garuu beeksisuu asirratti yaa'u. Anaatu arga malee nama dhiyaatu arga. Waan bira jiruuf arga. Agartanii sun. Sariifuu ani numaa inni waan garaa qabu na fakkaatu jira gis takka takka. Dararaan mee wanti ilmoon qabdi firi biyyee sammee ilmoon akka waan isin yeroo garaa qabdu waan isin irra wanti jechuu dandeettu maaliin hangas waan nama jibbisiisu jira firi biyyee. Wanti dabarfannoo maal jettanii kan nama wanti godhu jira. Homaa wanti ulfaatu hin jiru yeroo jalqabaatiif nyaata si dhorgaa maali jedhaa
Samboda innu sirraa bada garatti baatti ilmootee hawwaa yoom dhala jettee isuma eeda jechuudha. Akkasiin kanaafutti migaa waan takkan suraatiin ajeen namni ilmoo beekan ilmoo nagaan garaa goradhaati ilmoo argadha. Garuu wanti guddaan maal inni jireenya keessan jalqaba sirreeffachuudha sanuma wanti ulfaatu isa jireenya keessan yeroo ilmoon tun dhuftu akkam taanaa garaa keessa yeroo ilmoon garaa jirtu akkam taanaa kan jedhu san jireenya jalqabaa san itti yaaduudhaan waa lafaa qabna moo qabnu kan jedhu san itti yaada sanbooda akkasitti ilmoo argachuudhaaf yaala namni yaa'u kan jalqabaa namni hunduyyuu osoo hin beekin salphumatti ilaaleetiin ilmoo argachuudhaaf deema garuu ni ulfaate akka anuu akka argate osoo hin dhalatinuu jechuudha osoo garaa jirtuyyuu jiroonni hedduu ulfaata kanaaf jalqaba isin itti yaada wantoota akkasii sanniin sanbooda ilma argadha intalas ta'ee dhiiras ta'ee gammachuudhaan wajji jiraadha rabbiin isiniif haa kennu mantaas ta'ee lakkuu jechuudha rabbi isiniif haa kennu adeemageen biyyeen isin nyaattu akkuma isitti garsiise biyyee dhakaa jedhanii dhakaa fidime biyyee dhakaa laayee namni amma seenee fakkeenyaaf ni jira dhakaa jechuudha biyyeen isin nyaattu namni biyya keessa jirtan yookaan ka biyyee nyaattan yoo jiraatan biyyee biyyaa san jechuudha kanaafi ka biyyaa san yoo laaltan auzu billahi jettan kun laala dhakaan kun amma kamanaan ijaaran biyya keenyatti dhakaa manaan dhakaa falaxamu san hin fakkaatu kun ka cobblestone dhaafaa falatan isa nyaatti jechuudha mucaa kiyyaatti dhakaan kun wayita gabbuu laalamee mataa dha'ee waan gochuu danda'u hundaafu biyyee nyaatina anuu kana booda biyyee kana booda darbuu qaba nyaattu kana booda akka nyaatti sigaa rabbi san siyaasa beesu egaa ka arra ka kuno haalli itti dhufne kanuma biyyee isii nyaattu kana naa ajaa'ibeen illee wanti jettu jira hedduu tokko isin jaalanna warri maatii keenya taatan hundi keessaanuu nagaan nuuf turaadha. Kan maatii keenya hin ta'in ammoo subscribe nuuf godha maatii keenya ta'a. Namoonni viidiyoo keenya ilaaltan hundi keessanuu like nuuf tuqaa like keessan hamilee nuuf ta'a nu jajjabeessa hundi keessanuu yaadni garaagaraa yoo qabaatan gara inbox barreessuu dandeessan akkasuma Facebook Abdii Muktaar jedhuun na argachuu dandeessu. Magartuu Absalaam jedha kaisitis achinis argachuu dandeessu jechuudha isin nuuf barreessaa nu dubbisaa yeroo hundaayyuu firiidha Facebook Abdii Muktaar jedhu akkasuma pages qabna page Abdii and Magee jedhu page sanis like follow gochuudhaan nu hordofaa nu jajjabeessaa achirrattis wanta tokko ammaaf hin jalqabne garuu wantoota tokko page irrattis gadhiisuun keenya hin oolu kanaaf isin nu daawwadhaa viidiyoolee duraanis page irratti gadhiisuudhaan wanta akkanaatiin wal bobbaarsine jechuudha namoonni amma dhuftan subscribe godha kan haareeffatan subscribe godha like godha turtii gaarii nuuf qabaadhaa hanga guyyaa ilmii keenya dhufutti walumaan haasoyna walumatti dhiyaannee wajji tattabanna haala kanaan hangasiif nagaa nuuf turaa bye